maal jettan shabakaatti kun jechuudha. Maanni sila sume maanni sila makkiyaan dhiyootan hafa maakii wanta taate akkanuma dilee isin akkanaa soitu kanatti jal jettanii wajjumaa soitanii maanni sila gandummee galteessin. Laa gandummaan eegalle irraa dhooggineettiniini nu harkaa diddee jennaan amma xiqqoo ishii namni tokko waa hafuura yoo baafate ni dhiisan jireen jenneetuma jajjabeessu jirra bara. Rabbummaan ichi olii afaarsu malee asumatti diluma kana kan faarsitee ijaa baaleef baasu karaa isiin irra deemu jirtu kana barra. Maa ajandaa yoo rabde ajandaa hin baafnaa fi ajanda barbaadde makkaa dilaan komentii katabu waa takka namni waan dubbisu hin jiru wallaalaa fi. Maal ta'e jettanii bara kan makkee gandummaa dhiisi eegaltee jecha san argineetu inuma dhiifnee bara ustaaza maal taatani ani isinillee hin barre garuu. Anu yung beene wallahi billah. Amma yoo isin akkana waan tanii nu keessa jira mana keessa soqaa jira yoo asala mana wayii keessa. Ya Allah, maanni sila ol soitee maan barbaadi reenu sila nama biraati. Sila ani maqaa dukkanin sana soqeedha. Tokkummaa dubbatu. Faksaatu wakaan teessanii. Mee dubbadha. Maanni sila shabakaa isaa baalaan rakkiseera hin beekta Abdulkarim makkiyaa tana warra qixaattanii badiirra naaf fuutan malee yookaan. Ustaz Abdisha dubbi irraa sanattu wallahi laazim namni akkana jedhee wal arrabsa miidiyaa kanarraa wal galchee jira. Inni irraa sanattu wallahi laazim namni akkana jedhee wal arrabsa miidiyaa kanarraa wal galchee jira. Inni irraa sanattu wallahi. Yoo shabakaa qabadhu sume. Sumayyaa baay'ee qabadhu. Sumayyaa muyyooti qabadhu. Bulee as keessa teettee dubbii nama malleessuuf deemti sillee. Jedhi. Ina nuti haadha mana keessanii guddiftuu ilmoo keessanii gizee inni dhufee haala kana guutuu shamarran arsiin qulqulleeffattu akkana deema maastishii bitadha akkas godhadha akkana godhadha nuun jedhu san shabakaan tiyya baddee jirti. Gizee san natti dhagahamaa beektanii garuu haadha mana isaan tokko maaliif hin jennaan hin kabajamtuudha eeganne jaalate maaltu nagalchaan kennumarra deema gandummallee hin jammarre. Akkuma dhageette kaastaa zamaa kee qabatan. Duubatti nyaannu duubatti nyaatanaan jechee jette sanoo. Rumaana wayin nyaataa jira rumaantu akkasuma kenna harka balleesse dubbii. Ani isiin tokko. Maanni sila akkana jee waan akkanaa kana odeessu nama sammuu yaaddu moo nama sammuu hin yaadne. Barreedi jira maal taata reediin ammaa nurra jira bar. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma dhaabee jira. Eenyu isa kana odeessu eenyuti isin maqaasaa. Reedi Adam Arsi Mucaalloodee. Reedi Adam. Isaaf eenyu. Mucaalloodee. Isumaa fi niitii san nurraa dadhaban abbo Arsirraa. Innu Arsiidha barsi Ustaaz Abdiisha. Dimaata Loodeeti. Ma ajanda dhabe sammuu hin yaadne. Abboon uummata farsii ittanii maqaan hin balleessinaa ka nama afaan loqoda haasa. Yaa kima keessaa waamaa yookiin asii gadduun na kalas. Reedii arsii bakka kana dhiisa. Reedii kun arrabsaa kalas hinga. Bakka fedhetti haa dhalatu inni wallaggatti haa dhalatu. Bishaan keessatti
namni akkana arsii faguu hin danda'u. Jaalatanii jibbitanis namni akkana arsii faguu hin danda'u. Mee deema gorsa kalas bakka warri jettan kun deemi natti gorsime kaata. Kebeeki maatiin gorsine kun walitti gayyaana yeroo dhageeffadhu tokkuma akkatti gabbee isin arrabsumaa waan jedhine maa kijibna kanuma. Barjoo nama tokko yoo koomatti itti katabdees nama fakkeenyaaf ajandaa godhachuu dhufe fakkeenyaaf amma makkiyaantu yoo ajandaa waan takka godhattee dhufte waan kanarraa hin deebi'u jettee yoo nama isii deeggaru bicha olneeti malee nama isii deeggaru hundeetu koomantiis tanuma taatu bicha dubbisti malee tanuma hin taane hin deebistu bira kan beektaa inninis akkasaniiti jechuu fadheeti waan ajandaa godhattee dhufeef sanbichaarratti xiyyeeffatee ajandaa dhufe yoo ichi deebi'ee booda ammaan tana fakkeenyaaf maaliif akka jettaa maal jetteen balleessee siin jaa takka ammoo yoo isaan tiratanii namni inni qabu jumaal maal jiru taate bakka dhugaadha balleessi jeetuman mo furata ni beektaa tolchaaf hin dalagee osoo ni fin ta'in ajandaa dhabeeti malee takka hattu takka fakki waan takka irra dhaabbateeti malee hattu waan akkanaa kana sirra ol baanii dubbachuun safuudhaa si kaanyiidhaa si hin ta'u si beektaa. Ustaza abdii saamoonni ta'e beektan inni akkasitti amma osoo ittillee himanii inni ta'u jedhu malee hin dhaga'u shamarran teena qaalii gaarii gadi bahee arrabsutti jira. Amma reefi Tafiyee uumaan taane Abdulkarim ni beektaa taarsii taate tabaa taate taliyaa wanti shamarran taate kulliin uumaan ilma namaa tokko ni beektaa dhaleettuun kabaja amaanaa. aboo dhugaa ustaza dhageeffadha dhugaa dubbannaami. Ana taasii jaanii addaa qooduun gonkuman ta'u haraamii si ganda. Amma dhugaa dubbannaami Booda keessa deemanii gandummaadhaan bootaan keessa deemanii gandummaa wal soquudhaan dhufaa. Namummaa gaffacaaftee bitta makkiyaa beekaa gatartaa kanumatti naansinaa dhuse. Ustaz dhageeffadhaan diimaa amma dhugaa dubbannaami. darbite malee wallaan darbaan jiru nama tokko. اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام محمد. Amma garaan dhukkubee jala teenee dhageeffannee. Wajjin dandeessaa isaanii ni bata. Makkiyaan tunu badii balleessitee jirti. Badiisii waan isii meeqisii gaafattee badiisii naaqxaattee badiisii san waasii amtee waasii badii itti murtanii badiisii san irraa fuudhuu hin dandeessaa? Amma isii yoo balleessite badii isii sani fudhanneetiniin isii san gorsine hin qajeelfanne. Maanni sila badiinsii ta'e isin irratti harkaanfattu miti yarra. Badiinsii isumaa fi isuma jidduu Tana taatu laaftu mi maal isini tana taatu laaftu ka nullee akka haga beeknuni yoo badii qabatte badii sani irra dhaabbatu jennaani dhugama isinii kennina tanuma wanni biroo hin jirtu isii tanammoo hin gorfannaa obboleettii teenna haadha manaa kennatti haadha teenna dubartii tana isinillee nu qarqaartan kino isaanumarraa dubbataa jirra ammallee hin tuqinaa nurraa isii waan feete haa taatu shamarran teenna hin gorsinaa waajiitti goonaa ustaazotatti waamna jenne malee gabbayaa nama tokkoon arrabsaa hin jenneen. Nama arrabsuun kun huddilii akka ta'e beekani garuu warri nama arrabsu kun ustaaz meetana isin keessa baya. Sayinni silamaa osoo kan hin ta'in nama tokko akkanuma lafaa kaatee zamanni keessa jiru kun zamanul aakhir ta'e beektaa yaa rabbi na jaanu baasi wallahi. Zaman akkanumatti uumaman taane waan silaa hin fakkaanne waan silaa ajandaa godhatu taane namni hoggaa ajandaa dhabe garuu waan hin taane godhu waan silaa godhu argatu. Saniifaa dhalaan tun tuqamuu sin taatu si dhalaan jechuun amaanaadhaa si garuu ta'ee salma gubbaan dabari isaan jiraatan malee nuti jiraachuu hin dandeenyu nuti jiraannu malee isaan jiraachuu hin dandeenye rabbiinu ni beekaayee gaafa uumu san Aadam gaafa uume cinaacha isaatirraa Hawaa uumeef ni beektaa sila akka gaafa saniitiin Achumaan ilmaan isaanii ni beektaa jannataa isinuma baasanii jannataa isaanumaan nu baasanii waa hunda isaanumaan nurra godhe bakka takkitti isa madiini qabanii adii isaa fudhatanii bakka jannataa nu baasuu san hin hafa. sani ka hayye
Me angaru yung Ustaz Abdi sa mangon ifama wajini kebeki. Garuu ani itti heeruma murtaa'aa ta'ee siniini eegaa jira. Isaan tuna jalaa badde iyyuu. Umri naa gaafadhu. Eenyu teerumuuf eenyu laalatte? Maa niqaa sii garaana kun ammaa sii garaana. Akka ustaaz akka jedhan hin argine hin dhageenye. Abdiisa. Maqaa isaaniitti Kan gonjala. Suuraa waliin ergineeti maamme. Shabakaa kiyyaan ta'e inni irraan argatte irraa dhugaa rabbi. Amma Ingiliffaan barreessin as keessa teessee dallaala. Si tokkomnaa ofinatu. Amma kiyannoo Abdishaa. Shabakaan qabde. Rabbi Itoophiyaa. Dura rakkisaa ni beektaa? Eshi. Taaf isinii goonaa fira. Yattii tana yoo taaf goone wala. Yaa indalagaami. Kana akka jettan sani. Leencaa baala maqaan dhugaa. Akka nagaa ishii koppileen ishii godhata. Alhamdulillah. Leencaa baala maskanii naaf karim leencaa baala magisees kan ta'e indalaga. Alleenci maal taatan ani bara biyya araba jiraa. Leenca caaltanii. Ji'a tokkotti 50 galchaa bar. Maanni sila dubatti irfi. Barakaa keessa shaaqa. Maashaallah. Leenci beeka. Leenci 500 moo maal isa usa? 500 jamoo maal jensa? Leenci riyaala 500. Isin 3,000 indalagatti. Riyaala 3,000 jechuun 50 dhaqa. Maashaallah tabaarakallah. Kan mashaajir waliin argitu. Meeqoo? Isin dhufee? Wallahi si biloo kaasii taana. Maamilleen ol harkisa. Warabbii kiyyatti kakadheen bulooke. Wallahi walitti hin deebi. Leencaa baala maqaan nuyi dandeessa bakka akkas taanaan. Shabakaan keessanuu dalagaan jiru. Ustaz askeessa jirani. Shabakaan isaaniitu dalaguu dide. Shabakaan isaaniitu dalaguu dide. Ustaz milleen jira dalwaa barbaadda. Mana deewwatisu. As baate kaa shaashe. Maal kuttee dhufte? Yaa Rabbi eegaa. Shaashe jawwaala keetiin akka kallaa jaa seenu yoo ani hin godhin. Mee waanuma takkas baate.